Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Jamiilaa 11 jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kiyya, isinis nagaa guutuu akka qabdan abdiin qaba. Guyyaadhaa mana Jamiilaa 11tti argama. Jamiilaan milkooftee jirti. Kanaaf baga gammadde jechuudhaan dhufee jechuudha. Egaa Jamiilaan nama gaariidha. Nama ofitti amanamummaa qabdudha. Nama gargaaru irratti fakkeenyummaa gaarii qabdudha. Yeroo nama gargaartu immoo qirisheen jedhu akkasuma yeroo nama gargaartu homaa ittiin fakkaatu jechuudha. Nama qulqulluudha, nama jabduudha, nama jabeeffamuu qabdu akkasuma hin ariifattu wanta tokko ilaallattee suuta ittee dubbatti jechuudha. Nama gaariidha, nama jabeeffamuu qabdu, nama jabduudha. Isiniin jedha egaa yeroo baay'ee waliin turre waliin hojjechaa turre achi keessatti baay'een dinqisiifadha, waan baay'ee irraa hubadheera jechuudha. Guyyaa tokko namni waliin ooleyyuu waan baay'ee walirraa hubata yookiin immoo waan baay'ee nama hubata jechuudha. Kanaaf waan gaarii fakkeenyummaa gaariin irraa hubadhe hamma waliin hojjechaa turre jechuudha. Kanumaan itti fufii jabaadhu siin jechuu jaalladha. Egaa addanumaan warri Jamiilaa gargaaraa turtanii amma ishee milkooftutti haala mijatu keessa dhaabbattanii silkii keessan aarsaa gochuun ofii keessan aarsaa gochuudhaan Jamiilaan amma milkooftutti kan biraan hafne kan gargaartanii hundi keessan maatii Jamiilaa kan taatan guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaalladha. Galatoomaa namni qofaasaa eessayyuu ga'uu hin danda'u, milkaa'uu hin danda'u. Gargaarsa namaan garuu ni gammada, ni milkaa'a, wanta yaade tokko ni argata jechuudha. Gargaarsa keessanii milkooftetti isinis baga gammaddan isiniin jedha. Gammadde jechuun nu hundi keenya gammanne jechuudha. Baga gammaddan isinillee asumarraani. Egaa Jamiilaa wanta darban caalaa wanti si mudatu baay'ee ta'uu danda'a. Kanaaf isteeppii tokko dabarte malee kanaafuu baay'eedha. Wanti si hafantu caala jechuudha. Jabaadhu irratti hojjedhu wanta saba kee boonsuu warra si gargaara warra fidanii addan si gahan ka gammachiisu kan isaan irraa baratanii sitti gammadanii irratti hojjedhu siin jechuu jaalladha. Dudduubatti hin deebi'ini. Monii ta'uu qofaanii salphaadha garuu wanta irratti hojjetamudha waan nan jechuudha. Kanaaf ogummaa qabduun hubannaa qabduun irratti hojjedhu saba kee boonsii kan aadaa keetti hin buune kan safuu keetti hin buune akkasuma kan amantii keetti hin buune kan saba keetti obboloota keetti hin buune irratti hojjedhu jabaadhu siin jechuu jaalladha. Haala ilaaltee wantoota jechoota ilaaltee duubatti hin deebi'in siin jechuu jaalladha. Fakkeenyummaa gaarii obboloota keef ta'ee waa sirraa hubannee akka nuyis hojjennu fakkeenyummaa gaarii saba keef obboloota keef ta'e siin jechuu jaalladha. Dhaamsi kiyya kana isinis jabaadhaa warri dhufaa jirtanis jabaadhaa ni geessu wanti hin gaamne jiru waannan ofitti amanamummaa qabaachuudha akkasuma hojii sanaa fi lapheen ofii kaka'umsa qabaachuudha. Kanaaf jabaadhaa ni geessu warri dhufaa jirtanis akkasuma warri geessanis immoo jabaadhaa wal gargaaraa wal bukkee dhaabadhaa. Namni wal gargaaree malee qofaasaa eessayyuu ga'uu hin danda'u. Ija ta'eedhaa fi wal gargaaraa bakkatti wal gargaaramuun qabutti wal gargaaraa waliin tuffatina isiniin jechuu jaalladha. Ilaaltanii wal bira hin darbina isiniin jedhaa jabaadhaa tokkummaan keenya itti haa cimu isiniin jedha. Dhaamsi kiyya kana galatoomaa waan na dhaggeeffattanii fi shalom. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa jirtanii fayyaa keessanii ashamaa harka fuunee warroonni amantii biraa hordoftanillee obboleeyyan kiyya qaalii ani nagaa kootii akka nagaa qabdan abdii rabbii biraa qaba. Akkasuma har'a gammachuu obboleettii tiyyaa Jamiilaa 11 yookiin Jamiilaa 11 ibsachuu dhufee Jamiilaa baga gammaddee baga ta'abii kan kee argitee hedduu nullee siif gammanneetiin jirra. Guddaa tokko siif gammadee dhugaa rabbii baga gammaddee siin jedha. Itti cinqamanii mana arabaa keessatti akka hin taane hunda ta'anii osoo yookaan nama hifatanii osoo jibbamanuu osoo arabni bilbila waliin nama jibbituu iyyuu waan qaban tokko galmaan geenyeedhanii itti dadhabanii obboleeyyan kiyya hundi keessaniyyuu jechuudha. Wanni ifaajjan tokko firii isaa arguun baay'ee tokko nama gammachiisa. Akkuma san Jamiilaa baga gammaddee siin jedha. Irra deebiidhaanii gammachuun kan kee gammachuu kenna. Jamiilaa dhugaa rabbii viidiyoo kana keessatti yookaan immoo Jamiilaa faarsuuf yookiin Jamiilaa jajjuuf miti. Jamiilaan baay'ee nama miskiina nama gaarii tokko akkasuma gaarummaa sanillee akkasumatti itti fufii amala kan keessanii siin jedha.
Inni biraamoota kan isin jechuu barbaade chaanala kanallee akka waan gaarii karaa amantaatiinis ta'e karaa oromummaattis ta'e jechuudha akka waan gaarii irratti dalayduu abdii qabna. Kana jechuun xumuraa miti garuu alhamdulillahi isteeppii tokkoffaa lammaffaa akkas jiraannu gaafa koomineetiin hubanee sheerii geennuyyuu hedduu tokko gammanna jechuudha. Achumarraa akkuma san isteeppii tokkoffaa lammaffaa eetu jira jechuudha. Innillee hin xumuramne kuni xumura isaa hin jedhamu. Kana caaltuu nu fuuldura jira. Kanaafuu inshaallahu akkuma dura jabaattee dalaydeetti ammallee jabaattee akka waan gaarii irratti hojjettu abdii sirraa qabna siin jedha. Inshaallahu jabaadhu cimii kana daran cimii argamsiin jedha. Baga gammaddee siin jedha irra deebiidhaan baga gammaddee gammachuun kan kee gammachuu kennaa siin jedha. Obboleeyyan kiyya hundi keessanuu jechuudha. Diinqa arabaa teettanii diinqa madaamii teettanii jechuudha cinqamtanii akkasitti dalaydanii tan dhugaa rabbii dubbachuudha kan ka rabbiin keessa kiyya argu jechuudha. Wallaahi ni dinqisiifadha ijoollee shamarranii kana jechuudha. Maaliif jennaani mana namaa jechuun baay'ee tokko alhamdulillahi garuu fayyaa qabaannee qaama guutuu qabaannee rabbiin alhamdulillah fayyaa nu kenne kunuyyuu ni imadha qaama guutuu qabaannee fayyaa qabaannee mana namaatu dalaguun yaani carraa kanaayyuu argachuu meeqattu biyya arabaa kanaayyuu kahawu kanaayyuu argachuu dadhabee nu garuu dhufnee waan argineef maal biyya arabaa maal akka taateef jechuudha jibbinee yookiin immoo keessaa galchuun qabna. Alhamdulillah rabbi fayyaa nu kenne kanas nu argisiisee jedhee galanni haa ga'u. Ijoollee keenya baay'een dinqisiifadha dhugaa rabbi akkasitti hojii arabaatitti cinqama kana sooshaal miidiyaa ol bayanii kana fayyadamanii boruu egeree ofiitiif egeree dhalleef yaadanii osoo hojii qabaniyyuu hojii dhuunfaa kana birattillee hojii amma harkaa qaban kana birattillee boruufis yaadanii tarii yookaan namni tokko saba ittiin gargaaruuf tarii yookaan namni tokko yaadeessa waan namni hunduyyuu yaaduma mataa isaa qaba waan baneef inshaallah hundaayyuu muraadan isin haa ga'u obboleeyyan kiyya isiniin jedha. Hundi keessa waan isin yaaddanii miti ka isin yaadanii walitti sarafnaan isinii haa ta'u. Jamiilaa irruma deebi'ee baga gammaddisiin jedha. Hordoftoonni Jamiilallee hundi keessaniyyuu baga gammaddanii fi gammachuun isii gammachuu kennaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni ijoollee Oromoo hundi keessan hordofu jirtanitti nageenyi rabbii guddaa isin irra haa jiraatu isin jaa inshaallah. Akkasuma hordoftoonni Jamiilaa 11 baga jiraattan isin jechuun barbaada. Bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii guddaa isin bira haa ga'u isin jaa. Akkasuma obboleettii teenya Jamiilaa 11 baga gammaddi isin jechuun barbaada. Gammachuun keenya waan ta'eef baga gammaddee ati gammaduu keetiif hedduu gammannee hedduu haalaan gammanne jechuu barbaadeeti. Akkasuma congratulations jennee jirra. Wallaahi dhugaa rabbii baay'ee namatti tola. Namni mana arabaa kana keessa jiraachaa madaamiin kokkee wal qabaa bakka guddaa kana ga'uudhaan moonii ta'uu jechuun waan jabaadha. Namni biyya fi jiraatee yookaan biyya dimokiraasii keessa jiraatee moonii ta'uu waan salphaadha. Garuu biyya nuti keessa jirru kana keessa jiraatee mana uummataa keessa jiraannee mana alagaa keessa jiraannee moonii ta'uu jechuun waan salphaa miti. Dhugaa rabbi baga gammadde isin jechuun barbaada. Laffaatii tantee ifaajee tantee kan yeroo dheertuudha baga rabbiin si gammachiisee sin jaa. Baga rabbiin ifaajee firii tanteetii si agarsiisee sin jaa. Hojii uummataatiin wajji osoo uummanni kun maal naan jedha laata osoo hin jettu halkanii guyyaa osoo addurrii bakka itti dhabdee bakka tana gahuu keetiif hedduun gammada. Akkasuma moonii taatee qofa osoo hin taane ammallee akka bakka guddaa geessu chaanallee kan ka'e kun akka bakka guddaa siif gahu abdii qabna inshaallah. Akkasuma chaanallee kan ka'e kan saba Oromootiif ta'u kan sabni kee irraa fayyadamu kan ati irraa fayyadamtu rabbi siif haa godhu sin jedha. Akkasuma hordoftoota kan ka'e ilmaan Oromoo hunda as cinaa dhaabbatee bakka kanaan si ga'ee hedduu galatoomaa jechuun hin barbaada. Maaliif yoo jenne uummanni Oromoo akkana nama cinaa dhaabbatee bakka kanaan nama gahu wallaahi waan hedduu nama gammachiisu. Ana akka fayyatti hedduu si gammadee jira. Dhugaa rabbii hedduun gammadee akkas Jamiilaa ta'ee jabaadhu hojjedhu akka bakka guddaa geessu
warri ganaa dhufulleen akkasirraa laallatee hojii bareedduu hojjetaa as gahu inshaallah abdii qabnan si ja'a. Atilleen jabaadhu abdii hin murin ibduuba hin deebine ibduura malee ibduubatti hin deemine jabaadhu isin jechuun barbaada. Akkasuma warri harka si qabee bakka kanaan si ga'e si cinaa dhaabbatee asiin si ga'e asumaan haa galataman jechuun barbaada. Akkasuma ammas ilmaan Oromootti wanni dhaammachuu barbaadu hordoftoota keenyas ta'e kan biraas ta'e asumaan gara YouTube dhufuu ijoolleen Oromoo ammallee gara YouTube akka jiru hin dhufne amma garuu baraa jirra walumaan jechuudha. Amma gara YouTube nuti amma reefu hirriibaa dammayna. Kanaafuu Oromoon waa hundarratti hirmaachuu qabdi. Maaliif waan duniyaan irratti hirmaatte hundarratti yoo hirmaanne nutis bakka guddaa ni geenya jeetii yaada. Akkasumatti Oromoo waa hundarratti hirmaachuudhaan gahee guddaa taphachuu qabdi. Ammas wal guddisuu keessatti hedduu gabbu'aadha. Waan fakkeenyaaf amma saba biraa yoo laalle nyaata mataa kiyyaafan nyaachuudhaaf dalagadhee miliyeenaraan laalama. Keenya kun waan nuti itti lafaanee itti tahamnee idee TV kana mataan shir itti nu ta'ee torbaan meeqa namni jechuudha waan jajjabaa akkasitti dalagee fide nama haga takkaan laalaf jechuudha. Yoo akkam jee nama 3,400 laalaf. Gaafa chaanalli namaa guddatee chaanalli xiqqishoo 50,000 qabu 20,000 maalii akkana laalaniif jechuudha. Kun hafuu qaba. Oromoon gara hundattuu hirmaachuu qaba. Nama laaluu irrattis tokkoffaa ta'uu qabna. Takkitti gaddooyitee biroon kutiin irrabbani yoo hojii qabaatte biraa deemi. Sambooda gaafa yoo hojii qabaatte baniiti biraa deemi. Gaafa inni dhumatee dhufi laayikii godhii fi keessaa bahi. Laaluu hin dandeessu taanan irrabbanii fi maali waan Oromoo ta'e qofa guddisuu dhaggeeffachuu hin dandeessu taanan irrabbanii fi deem dalagaa kee dalagadhu. Gaafa viidiyoon sun dhumate deebii laayikii godhii fi biraatti. Maaliif jennaan shabaka naxaa fayyadamta, waayifii fayyadamta, shaana gidaararra jira. Biyya teenya ta'ee shaanan na rakkisaa Turkiin na rakkisa hin jettu. Kanaafuu warri biyya namaa jirtan piliis wal cinaa dhaabbadha, wal guddisuu irratti gahee guddaa taphadha. Yoo nuti harka wal qabne ambi harka nu qabna jechuudha. Yoo nuti gurgurdanne har'a nuti illee akkasumatti wal cinaa dhaabbachuu qabna. Kan guddates ta'ee haganaa reefu guddataa jirus ta'ee wal guddisa, waliin tuffatina, harka wal qabaa guddaa waliin gaha. Har'a sabni Oromoo kun nuti akka Oromootti yoo guddanne bakka guddaa geenya jeetii yaada. Kanaafuu akka Oromootti waan guddaa takka yoo dallanee ittiin boonna. Akkasigaa isinirra dheerdee Jamiilaatii bakka gammaddisiin jechuun barbaada. Asumaan nagaa sidhaa maddeetiin jira baay'ee.